Fedha Ayizaabotaa kan Ittin Raawwattan Barri Inni Darbe Isin Gaha tokkoffaa Phexros boqonnaa 4 lakkoofsa 3. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane nageenya eegumsaa fi dhiifama isaaniif baay'isee abbaa barootaa kan ta'e Waaqayyo Abbaan keenya bara haaraa kanaan kan nu ga'e galanniif guddaan isaaf haa ta'u. Kennaa fannoo jalaa haadhanduma keenyaa kan taate deessuu gooftaa keenyaa akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo jireenyaa fi qabsula isaaniitiin uumaa isaanii kan gammachiisan Waaqayyos kan isaan kabaje qulqulloota hundumaaf akka kennaa isaaniitti ulfinniif kabajni guddaan isaaniif haa ta'u. Fedha Ayizaabotaa kan Ittin Raawwattan Barri Inni Darbe tokkoffaa Phexros boqonnaa 4 lakkoofsa 3. Baga bara haaraa 2013 isin ga'e jechaa fulbaanni guyyaa tokko hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo fi mana kiristaanaa keenya biratti ayyaana jijjiirraa baraadha. Kana sababa taasifachuun jijjiirraa waggoota jireenya kiristaanummaa keenya waliin barreeffama kanaan ilaaluuf yaallaa abbaan barumsichaa uumaan keenya laphee hubatu hunduma keenyaaf nuuf kennuun fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Jalqabamuun lakkoofsa baraa Addaam sababa cubbuu isaatiif gannata keessaa ari'amee gara addunyaa kanaatti ol darbatame kitaaba Qelemenxoos irratti akkuma argannu Waaqayyo guyyoota 5 walakkaa booda dhufe akka isa fayyisu waadaa isaaf galee ture. Waaqayyo biratti guyyaan tokko waggaa 1000 guyyaan 5 walakkaas waggoota 5500 ta'uu isaanii Addaamis ta'e abboonni duraanii beeku turan. Kanarraa ka'uun qulqulloonni abboonnii fi raajonni waadaa namaaf galame kan abdii eeggachaa waan turaniif fayyina isaanii fi dhufaatii gooftaa keenyaaf yeroo hammamii akka hafe beeksisuuf baroota lakkaawaa turan. Gooftaan keenyas dhufee abdiin kun erga raawwatamee booda immoo lakkoobsi baraa tajaajilli isaanii guddaan ayyaanonnii fi soomiiwwan waggaa waggaan irra akka oolan beeksisuuf ture. Ayyaanonni kun raajiiwwan Waaqayyo baroota adda addaatti namaaf taasife kan itti yaadatamanidha. Yeroo duraa ayyaanonni kun guyyumatti raawwataman jechuunis fakkeenyaaf ayyaanni fannifamuu gooftaa keenyaa bitoota 27 ayyaanni du'aa ka'uu isaas bitoota 29tti kabajamaa turan. Haala kanaan osoo jedhanii hangafni Phaaphaasota Iskindiriyaa Dimeexiroos kan jedhamu ayyaanonni kun waggaa waggaan guyyumatti raawwataman irra osoo oolanii jedhee hawwaa ture. Keessumattuu tsoomiin naannawee, tsoomiin guddichii fi tsoomiin duuka bu'ootaa guyyaa wixataa akka hin gadhiisne ayyaanonni kanneen akka Debre Zayit, Hosaayinaa, du'aa ka'umsaa fi Pharaaqiliixoos guyyaa sanbataa akka hin gadhiisne akkasumas tsoomiin fayyinaa roobii fi ayyaanni ol ba'umsaa kamis akka hin gadhiisne hawwaa ture. Akkuma hawwiisaa ajaja ergamaa Waaqayyoon subaa'ee galee kadhannaa isaa kanaan kan hawwaa tureef deebii kan isaaf ta'u sirna lakkoofsaa argate. Sirni lakkoofsaa isaa kana manni kiristaanaa keenyas fudhattee yeroo har'aatti fayyadamaa kan jirrudha. Waggaa waggaatiin fulbaanni tokko ayyaana jijjiirraa waggaa yommuu ta'u manni kiristaanaa keenya maqaawwan adda addaa kan akka hangafa ayyaanota waggaa akkasumas qulqulluu Yohaannis jettee ni waamti. Waa'ee lakkoofsa baraa hanga kana yoo jenne mootichi Daawit arjummaa keetiin waggoota ni jijjiirta akkuma jedhe baroota kana kan jijjiiru Waaqayyoodha. Abbaa keenya Addaam irraa kaasee namoonni biliyoona baay'eetti lakkaawaman lafa kanarra deddeebi'aniiru. Kitaabni keenya namni barri isaa akka baabootii qilleensa yerootti qilleensa ni darba kan jedhe ijoollee Addaam hundumaarratti hojjechaa ture. Barri darbee baraan bakka bu'aa namni darbee namaan bakka bu'aa har'arra geenyeerra. Guyyaa kanattis dhaloonni yeroo kanaa hubachuu kan qabu tuqaan guddaan tokko ni jira. Innis dhaloonni nu dura ture dhaloota amma jiru kanaaf bakka akkuma gadhiise nutis boor dhalootatti aanuuf bakka kana akka gadhiisnudha. Kanaaf barri moofaan darbee bara haanaa yeroo bakka bu'u kiristaanonni akkamitti simachuu akka qabnu ilaaluun barbaachisaadha. Duuka bu'aan qulqullichi Phexros ergaa isaa kan duraa irratti fedha Ayizaabotaa kan Ittin Raawwattan ofgadhiisiitiin fedhiiwwaan foonii, machii, sirbuu, garmalee nyaachuuf dhuguu, xaa'otii waqeessuutiin kan dabarsitan Barri Inni Darbe Isin Gaha jechuun baroota darban akka warreen seera hin qabne seera malee kan itti deddebine jireenyi cubbuu sun har'a gaabbiin qulqullaa'ee jireenya haaraa yerootti jalqabnu ta'uu isaa nuuf barreesseera.
Kiristoosiin maqaa kiristaana jedhu akkuma arganne hojii keenyaanis machii fi ejja, hannaa fi hawwii foonummaa, hamminaa fi lubbuu ajjeesuu, gara jabinaa fi cubbuu hundumaarraa fagaannee Kiristoosiif qulqulloota abboota keenya fakkaachuu qabna. Har'a bara dhiifamaa bara gooftaa erga jalqabnee waggoota 2012 lakkoofsisnee akka dhuunfaa keenyaattis biyya lafaa kanarratti waggoota murtoofta jiraannee bara haaraa fi yerootti ce'aa jirru. Haa ta'u garuu baroota dhiifamaa dabarsinirraa kan baranne meeqan keenya laata? Baroota darban nu waliin bara haaraa simatanii har'a garuu nu waliin kanneen hin jirre du'a fooniitiin nurraa adda kan ba'an irraa barachuu jechuudha. Gosoota du'aa sadan keessaa inni kun kan nama sodaachisu osoo hin taane kan nama barsiisudha. Obbolaawwanii fi obboleettiiwwan keenya nu gidduutti waamaman nu warreen gara fuulduraatti waamamnuuf immoo barumsa. Anis akkuma isaa, anis akkuma ishee bor nan du'a jennee amanuu jechuudha. Manni kiristaanaa keenya barumsa gooftaa keenyaa bu'uura taasifachuun yaadannoo qulqullootaa akka taasisnu nu ajajji. Gareewwan xoofoo maqaa qulqullootaan hundeessinee tartiibaan yaadannoo ni taasisna. Ji'a kana Gabre Egzaabiyeeriif Walatte Maariyaam, ji'atti aanu Haayile Mikaa'eliif Atsede Maariyaam jechaa miseensa hundumaa wal ga'a. Duuti fooniis akkasumadha. Har'a nu gidduutti namni tokko yeroo waamamu boor immoo situu waamamaa qophaa'i jechuudha. Boor kan waamamnu yoo ta'e addunyaan kun kan qulqulloota abboota keenya akkuma hin ta'in kan keenyas hin taatu. Addunyaa kan keenya hin taane waliin fiiguu, isheef dhiphachuu fi yaadda'urraa daandii gara jireenya keenya isa borii, jireenya keenya isa bara baraatti nu geessu daandii gaabbii hordofuuf kutannoon of amansiisuu qabna. Fedha warreen amannee kan itti raawwattan jedhee qulqullichi Phexros kan barreesse fedhiiwwaan kun sirba, machii, ejja, hanna, soba, nama hamachuu, hawwii fooniin kufuu, jibba, gosummaa fi cubbuuwwan kanneen biroodha. Cubbuuwwan kun yeroo har'aa nu waliin jiraatu. Mana nuti ijaarrannetti nu waliin galanii, nu waliin nyaatanii dhuganii, nu waliin rafanii, nu waliin bahaa galaa oolu. Miti cubbuuwwan kanarraa of fageessuuf yaaduu, isa cubbuuwwan kanarraa fagaachuuf seexana waliin wal waraanaa ooluun iyyuu wallaalaa boodatti hafummaa jennee maqaa meeqatti baasaa oolle. Gudiin keenya baay'ee kanneen hin beekne hafuutii, kanneen beeknu lakkoofne fixuun baay'ee nama rakkisa. Waggoota darban hundumaa keessatti cubbuuwwan kana hundumaa raawwachuun ofii keenya xuroofnee barichas xuraawaa taasisneerra. Bara haaraa kanattis nuti haaraan taanu taanaan barichi ammas akkuma duraa sana ta'uun isaa kan oolu miti. Kanaaf gaabbiin xurii lubbuu keenyaa miccachuun dirqama hunduma keenyaati. Diinni keenya seexanni hojii isaanii guddaan namni gaabbii akka hin galle taasisuudha. Maaliif yoo jenne namni kun yoo gaabbii galee cubbuurraa qulqullaa'ee ajaja uumaa isaa kabajaa jiraatee ibidda Si'ool jalaa bahee gannata qulqullooftuu waan galuuf, kanaaf gaabbii akka hin galleef yeroo adda addaatti yaadota adda addaan nu waraana. Obbolaawwan keenya tokko tokko gaabbii galuu dhiisuuf sababoota adda addaa kaasu. Sababoonni kun kan isaanii osoo hin taane kan seexanni yaadaan isaan qoru ta'anis muraasa isaanii ilaaluun barbaachisaadha. Cubbuun hojjedhu namni hunduu kan hojjetu malee ani qofti kan hojjedhu miti kanneen jedhan jiru. Namoonni kun cubbuu isaan raawwatan namoonni baay'een raawwachaa akka jiran yeroo baran dhuunfaatti itti gaafatamuu hin qabnu, dhuunfaattis gaabbii galuun hin barbaachisu jechuun yaadu. Haa ta'u garuu cubbuun cubbuu hamma ta'etti kan raawwate hunduutti gaafatama. Kanaan wal qabatee yeroo tokko tokkos diinni keenya kun yeroo waa'ee gaabbii yaadnu namoota akka laallu abaluun iyyuu gaabbiin gallee siin maaltu ariifachiisee turinii qaqqabdaa jedhee yaadaan nu gowwomsa. Cubbuu hojjenneef gaabbuu dhiisnee nama laallee cubbuu akka bishaanii kan daaknu yoo ta'e du'a bara baraatti nu gatuu danda'a. Abbootiin keenya baay'een cubbamoota gidduu taa'anii uumaa isaaniif amanamaa turan fakkeenya nuuf ta'u. Bara Noohi yeroo uummanni hunduu uumaa isaarraa fagaatee cubbuuf kufee ture, Noohi nama amanamaa ta'e. Guutummaan biyya Misir xaa'otiif jilbeenfachaa yeroo turetti Yoosef Waaqayyoon kan waqeessuu nama qajeelaa ture. Gara Baabiloonitti kan booji'aman ijoolleewwan sadan Waaqayyoon waqessaa turan malee uummata waliin xaa'otiif jilbeenfachuu hin deeggarre ture. Kiristaanni kamiyyuu jireenya kiristaanummaa isaan
warreen kaan jijjiiruu dadhabellee biyya lafaa fi warreen biyya lafaa fokkaachuu fi isaanitti dabalamurraa cimsee of eeguu qaba. Kan biraa qorumsi bakkeetti baay'achuu akka sababaatti kanneen kaasanis ni jiru. Namni cimaa fi laphee hubataa qabu cubbuutiin kufuuf baay'ina qorumsaa sababa hin taasifatu. Namni qorumsa bakkee cubbuusaa sababa taasisee dhiyeessu ajaja Waaqayyoo irraa kan fagaatee fi Waaqayyoof jaalala kan hin qabnedha. Kitaaba qulqulluurra yoo ilaalle haati manaa Pheexifaaraa cubbuu yeroo saffeertetti Yoosef cubbuu hojjechuuf sababa gahaa qaba ture. Inni garuu akkamittiin Waaqayyo fuulduratti cubbuu hojjedha jedhe. Saa'ol cubbuu tokko malee Daawitin yeroo ari'atetti Waaqayyo Saa'olin dabarsee harka Daawititti kennee ture. Saa'ol cubbamaa nama hamaa akkasumas diina isaa waan ta'eef Daawit Saa'olin ajjeesuuf sababa gahaa qaba ture. Inni garuu kan Waaqayyo dibe irratti harka koo hin kaasu jedhe. Walumaa galatti namni lapheensaa jaalala Waaqayyoof bitame cubbuu kamiyyuu hojjechuuf sababa hin tarreessu. Inni biraa immoo ani dadhabaadha, ajajoonni Waaqayyoo immoo cimoo fi rakkisoodha, maal gochuun danda'a kanneen jedhan ni jiru. Gargaarsa Waaqayyoo yoo irraanfanne ta'e dhuguma dadhaboota. Namni Waaqayyoo nama nu qofaa isaa miti waan ta'eef. Namni amala isaatiin dadhabaa ta'us gargaarsa Waaqayyoon garuu kan hin dandeenye hin qabu. Qulqullichi Phaawulos humna kan naaf kennu Kiristoosiin waan hundumaa nan danda'a akkuma jedhe. Daawit ani dadhabaadha, Waaqayyo garuu na gargaara osoo hin jenne ta'e Gooliyaadiin hin waraanu ture. Amalummaan dadhabummaa isaa hojii ajaja Waaqayyoo fi hoogganummaa qulqulluutiin raawwatamuu hambisuu hin dandeenye. Akkas jechuun Daawit Saa'olin dabalatee hooggantoota waraanaa fi Gooliyaadiin sodaatee waan tureef ani nama xiqqoo fi dadhabaadha jechuuf sababa gahaa qaba ture. Daawit garuu akkas osoo hin jedhiin amantii guutuun mo'achuu danda'e. Waaqayyo gooftaan keenya raawwachuu kan nu dandeenye akka hin raawwanneef kan nun ajajne waan ta'eef abboommonni Waaqayyoo cimoo fi rakkisoodha jennee yaaduun of gowwoomsuudha. Waaqayyo waan nu ajaju hunda akka raawwannuuf humnaa fi dandeettii nuuf kenne. Abboommota isaa waliinis kennaawwan baay'een ni jiru. Hafuurri qulqulluun nurra bulee hojii gaariif akka tattaaffannullee nu taasisa. Kanaaf gaabbii galuu fi jireenya kiristaanummaan deddeebi'uuf sababa dhiyeessuun faayidaa hin qabu. Dhuguma akka duuka buutichi jedhe baroota darban seeraa fi abboommii Waaqayyo irraa fagaannee fedha warreen amaniin raawwachaa turreerra. Bara haaraa kanatti immoo gaabbii gallee laphee fi sammuu haaraan jireenya haaraa uumaa keenya waliin jalqabuu qabna. Nama haaraa ta'uun cubbuuwwan bara darbaniirraa fagaatanii iddoo isaanii firiiwwan hafuuraa oomishuudha. Firiiwwan hafuuraa kunis qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara Galaatiyaatti barreesse irratti kan tarreesse jaalala, gammachuu, nageenya, obsa, arjummaa, gaarummaa, amantii fi mataa ofii bituudha. Galaatiyaa 5:22. Gaabbiin boodas jaalala Waaqayyoo irraa akka addan baaneef addunyaa tuuffannee fi cubbuu keenya jibbinetti akka hin deebineef of eeggachuun barbaachisaadha. Cubbuu akka jibbinuuf jabaannee kadhachuu fi amma nama taanitti deebinee kufuu waan dandeenyuuf abbaa gaabbii keenya yeroo yerootti argannee mari'achuu qabna. Jireenyi keenya Waaqayyoon geggeeffamee dhaaltuu mootummaa isaa akka taasisuuf kennaan Waaqa Abbaa, arjummaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, tokkummaan Hafuura Qulqulluu akkasumas kadhannaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii fi gargaarsi qulqullootaa yeroo hundumaa nu waliin haa ta'u. Galanni Waaqayyoof.